Ati maal dhattee miti ati jaartii yeroo hangam machiisu sin dhibini amma rafa. Ka jaartii yeroo hangam machiisu sin Yoo tulay. kakka keetii kana ka jaartii bakka inni rafu dhiistee biraan sokkaa deemu. Egaa wallaahi akka keetii kana gizee fakkeenyaaf amma abalu waa sannaas kan jettee booka fudhadhu akka keetii kana ka jaartiin jettu. Si agaltutti yaadu. Jitti yaada. Ay fatii xiyya gammadee. Maashaallah xiyya gammadee. Yalla bakka ishee amma rafuure. As qabi as qabi. Wanni qabu wayiitu hin jiru haarafa. Ishee jedhiiti sitti haa torbeetu inni. Fayyadeen bakka raftu dhaqe. Asumarra cufadhee bara. Nagaadha. Kitti mee cuf Fati wallahi ila azim wa billahi karim. Wallahi. Mee cuf. Wallahi. Wallahi ni cufta. Wallahi nan sodaachisi wallahi hirriba qaba sa'aatii dadhabbii qaba. Fati yoo ati guyyuu ati dhagee Fati dhagee wallahi ila azim wa billahi karim. Jagas na jagan na dhagee sagalee keessi dhagee amma. Ati guyyuu gusee naafati wajjaa sunu ni rafa kana na doorsuu jirtaami. Asooti halkan takka wali ni rafnaan janni wana gastii kan ke keessaa ni rafa jeen hin bahin tu jeenattu. Ayi. Wallahi dhugaan siin jabbaquun nagar ishii wandimme qaldi yaadallam. Maamaranyaan. Diablu buyya bakka raftu dhaqe. Moobila fudhadhu banne. Moobila dhagadheedha. Way fatiiqiyya way. Mee qalbiin kiyya na deemee bara haarafuu kalaas na dhiisikaa. Fatiyya moobila fudhadhu yaa lubbuu kiyya yaa nafsee kiyya way nafsukkaa. Qalbiin kiyya piiphina boodee. Fatiiqiyya baay'ee takkasiin jaaladha deemdee fudhidee. Muudin qabatini deem Arifa warra baadiyyaa. Kawan tak kembali dongpa, yon jawab. Enggak anak di janin begitu, isi. Duranu nanja tu masih nolar habis indah dari. Dia mau pilih furi. Anin jane tu masih je. Hola habis indah dari dulu. Du masih nanjay oi jenan kuno la dan takam be khurab bis indara re no mo opsi nanjay ayya galato kawajan kiya kana ta galato lal kuno khalaf ani janne du mashi tu nanjay ye mo bula fudi ye matarashan kiya holan kara wan be kun kana galato onnera atiye jechuun bar wanta kasii mu dhiiraa meetti dhiiratee jagnaa ta'e wallahi maal sodaata maal sodaa maaltu fide kana keessatti irraan bareedu wallahi ati bareedaa kana hafteen qabdu dhaabbina ni qabda hidii kisiingii tana qabda funyaan ni qabda haalaa mala ni qabda kabajaa ni qabda maal himee wanti sodaatuuf lubbu dhiiraa meetti dhiiraa mee dhiirti maal لا هذا ما له خسد قبل بيه نعم قال لي مي ما تنكنا كان أوف ديام ولا بيجينا أنا حبيبي جاتون إيرة جاتون سيبو والله إيرة جاتون جان وهم تطو إيرة فدانا الدسي جالي إيرة تي بقى إيرة تي جتنا تي بقى والله عنده قال سنجا apa ini Manif? Di rumah dia kami terdisi suka. Iya raja cukup fofatnya dari abis cuci di rasain aja. Kau anu numanu fat.
kabajaan kan amma arrabaa anaafi. Wallahi saniif hin jenne jechuun hin qaanfatini baqa jabnaa ta'e. Baqa nama shibaa. Qaanfachuun bar dhiirummaa kabajaadha bar kabajaa. Warra balqaa qaanfachuun gomgumamee abbaa feete anamma akka nama dhugaa takkatti gadi fageenya. Qaanfachuun dhage kabajaan honga qaba, kabajaan qiyaasa qaba, kabajaan daangaa qaba si galee, kabajaan inuma wanti akkanaa dhiirarraa hin bareedu. Dhiirri taateefu haara deemi kabajaa qaba. Caqasi daal kabajaan yoo taatee dubartirraa bareeda si galee dubartirraa si galee jechuun namni afaaniin nu haaseef jechuun maali beektaa dhiiraaf dhalaa laal dubartii dhiira gita janoo maqaanuu adda si galee innaa uumaan illee adda jeknaa ta'uu qabda nama jabaa. Stop dhaabadhee akka waan nama wanni irra ooluu maaf sittaasaa. Baay'ee deema kana fudhadhu. Abuddaallaa deemi rafii amma kanas. Abuddaallaa daaramma. Abuddaallaa daaramma. Bakka kabajaa kan jangana kee lubbuye. Kabajaan kennaa gana gahe hoolaa akka keetii kana rabbiin qabee akkanatti homaa namaan beeku naan jettu. Way anaa hoona moosi. Hoolaa akka keetii naan jettasa bukaataa. Lubbu. Wanni takka hin jiru lubbuun. Deemi rafi. Fatii xiyya. Qaldiidha. Abuddaallaa. Fatiyyee. Salaam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaam alaikum. Akka keetii kana wallahi kajaartiin lafa dhiistee sokkaa biraa deemtu wallahi. Maaliif? Maal mana argitee ati akka keetii kana dhiistee jaartiin biraa deemti naan jette maal mana argitee Arafaat? Mindin noo? Chiggirin maal yakuni maali mamma jaartii sodaadhee yoo maal manarra argiteetti jaartiin si gattee deemti naan jettate kanatti konfidensiidha. Ati mee wallahi dhalaa sagaluma fuuteetuma sagaloo oofta malee dhalaan takka yoo si jala bultaala kanaan Arafaan maal jettee naan jee. Maaliif jettee mee amma ani sodaadhe ofii kiyyaaf uffannummaa maaliif na jalan bulle dhalaa. Naa himi galu buyyee maal olaa kabajnu obboleessa kee. In kabaja dhalaan jaaladha in kabaja iddoo kennaa fi maali waan bira. Nu faana rakkattanii nagaarra nu bulaa isin jaalannaa isin kabajnaa dhageessanii obsa rabbinaa faa kennu anaallee aga lubbiyyee bakka tokko geessutti. Isinillee nagaarra naa ta'a lubbiyyeenillee nagaarra na haa teettu isinillee imoo keessaallee rabbi imoo kan itti ajeessu nama karoora rabbi si haa godhu. Faamilii kiyya ka jaalalaa. Lubbuyyee. Nagaarra naa bulaa isiniin jedha molaa kabajnu dhageeffa sagalee dhagaye nama guddaa as jala jira namoota beekumsaan nu caalantu jira namoota umriin nu caalantu jira namoota waa hundaanuu nu caalantu jira as keessa namni jajjabaan isaaniif immoo. Salaamu alaikum. Salaam alaikum wala kabajnu. Assalamu alaikum. Wala kabajnu. Family kiyya family nagaha family jara ballata sababalla jaalatamtoota ticha isin jaaladha isin kabaja lubbiyeellee isin jaalatti kabaja santi ko rabbi irraa hir'ise rabbi kabaja itti haa kennu. Akkasii du'aa'ii godhaa fi mucayyoo tana hundi keessanuu du'aa'ii godhaa fi lubbiyee tana anaallee yaada muraada rabbi si haa guutu jedha lubbiyee tanaallee yaada muraada bakka nurraa argattanii rabbi irraa argattanii namni namaaf du'aa'ii godhe rabbi irraa argata dhageessanii waan isin hin beekne rabbi isinitti haa banu jedha jallisaati. Gule amiin nama 1,700 kana keessaa du'aa'iin nama meeqaa hin qeebalama wallaahi lazim kanaafuu du'aa'iin nu godha billaalee daqiiqaa takkatti bicha. Amiin jennaan abisinillee lubbiyee tanallee rabbummaan gadi dhaabee istiqaamaa gadi dhaabee fakkeenya shamara baay'ee rabbi si haa godhu amiin. Amiin naa jedha namni aganaa kun murti kan nama qeebalamuu hin beekamu du'aa'iin nama 1,800 kun nama xiqqaa miti beekaa kamtu jira nama quraana qomaa qabu jira waa hunda nama hunda as jala jira already hundi namni kun hundi kan as jala taa'uuf waa baruuf waa arguuf already zim jedheeti miti kanaaf kabajamaa jaalatamaa kolfaafillee yoo dhuftan taphaafillee qumna gariifillee gargaarsaafillee yoo dhuftan akka niyyaa keessanii rabbi
isinirraa haa jaalatunullee yaada muraada rabbi nu haa guutu afaan takkaan amiin nu jedha nuyyoo tanas nama karoora godhatee fakkeenya shamara baay'ee taatu rabbi sii haa godhu anas yaada muraada qaba rabbi yaada muraada kiyya na haa guutu amiin 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 na jedhame wallaahi laziim rabbi isinirraa jaalatu waan biraa wayiin isin kadhanna amiin afaan keessanii qofa amiin yeroo kanatti kennaan guddaan wanni guddaan kamuu du'aa'iidha du'aa'ii wanni gahu hin jiru fakkeenya namni hundinuu sababa rabbi waliif nu godha anaaf mucayyoo kun yoo sababa ta'e